duraan dursee dhugaatti hedduu takkan gammadee jalqabarratti qeerroo fi qarree haftee leenjisoo diigaa yookiin dhaabbata leenjisoo diigaa biyya alaa ta'anii biyya alaa irraa gumaacha kana fakkaatunaaf godhan hedduu takka galatoomaa jechuun hin barbaada. Galanni keessan guddaadha. Ijoollee xixiqqoo ta'anii biyya ormaa dalagaa ufii isaaniitiif iyyuu maatii isaanii osoo gargaaranii waan guddaa hin godhiniif gargaarsa oromummaa karaa adda addaatiin godhaa jiran kana hedduu takkan dinqisiifadha. Hamma danda'ametti dhaabbanni kun guddatee lafa dhaabbatee biyya keessattii fi biyyoota garaagaraatti biiroo godhatee akka gadi dhaabbatu irratti qabsoofna. Asumaan waa'ee leenjisoo diigaa dubbachuun ana irra caalaa dhaloota nu fuuldura turan artistoota keenya kabajamoo nu fuuldura jiran irra tola. Maaliif jennaan leenjisoo diigaa jechuun nama seenaa akka biyya kanaatitti miti akkuma Afrikaatittuu seenaa hin dalagame jedhamee hin yaadamne nama dalageedha. Leenjisoo diigaa jechuun nama bara 8 sirna nama nyaata yeroo san ture lolchiisee osoo hin jilbiiffatiniif lubbuun isaa dabarteedha. Saniif leenjisoo diigaa har'a akkuma gootota kaawwanii seenaan isaa baay'ee ol qabamaa hin jiru. Leenjisoo diigaa siidaan yaadannoo yookiin manni barumsaa yookiin karaan isaa moggaafame tokko hin jiru. Kanaaf goota kana akka yaadannuuf akka yeroo hunda bira dhaabbannuuf akka wanta guddaa wayii gochuu fi dandeenyu akka isaa san lolchiisnee waan guddaa tokko yoo gochuu dadhabnee seenaa isaa ol qabuu akka dandeenyu akka seenaa isaa ol qabuudhaaf tattaafannoo amaanaa nutti kennameedha. Kanaaf kabajaa fi ulfina guddaa isinii kabajachuun barbaada. Galatooma jedhaan qeerroo fi qarree dhaabbata haftee leenjisoo diigaatiin. Marree dafaan hubana harkadhaa hamileen jiru hamileedhaan hafanamu qarshii 50,000 wajjin nu gumaachanii jiru hamileen haa kennaafi. Waa. Duraan dursa nama kennaa kana naaf kenne namni asirratti argaa jirtan kun yoo beeytanis yoo hin beeynes tokko anaa tokko artist Sa'ad Awwal kan waggaa 2 ol yeroo ammaa kana mana hidhaa Walloo keessatti dararamaa jirudha. Sa'ad Awwal jechuun nama yeroo roorroo uummata isaaf laphee dhaatee aarsaa barbaachisu kaffalee lolaa yookiin weellisaa turedha. Saniif maqaa nama kanaatiin qeerroo fi qarree uummata Walloo bakka buutee qarreen makkaa wayyamaa jedhamtu kennaa kana naaf gumaachitee as na biraan karaa Abdii Ismaa'iliin na biraan ge'uu isiitti hedduu gammadee jira. Asumaan Sa'ad Awwal rabbi daddaffitti mana hidhaati isa haa baasu. Qeerroo yookiin qarree makkaa wayyamaa jedhamtu galata guddaa galchuuf hin barbaada. Maqaa qeerroo fi qarree Walloo bakka buutee suuraa Sa'adii fi suuraa kiyya akkasuma qarshii 50,000 wajjin qarree mataa isii qofatti waan namni gamtaan hin dalayne dalagaa jirtuudha. Qarree namni hin beeknee fi hin hubatinidha. Kanaaf namni akka isii osoo baay'ate nama gaarii nama jabduu fi nama namni hin beekin isiin garuu nama sabaaf qabsaa'u hunda bakka isaan jiranitti nama beektuudha. Kanaaf ulfinaa fi kabaja guddaa siif qaba. Ulfaadhu kabajamii jechuun hin barbaada. Sa'aadii rabbi mana hidhaatiin waa baasu.